يا الله سبرا مغفرة بربانا أمة إسلام نوتي أمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفول جرتو نجا فيا كيسني من كيسنو بجنا جاتاتني الرانتنا اللي أبي تكو والسين برسيسا أبي جلّي ميوالين لالو لندينا أبي جي إسحاقنا جولا إنرجع تنجريتني يادا أبي جي إسحاقنا أبي لو كنجلو كنا جولا fakkeenya fi ijoolleen teennaa warri mana madaamii dalaidan akkasumas icciitii jawala keessaa qabdan dho'ifachuudhaaf aappiin kun hin argitan jedhan yaada aappii lood kan jedhu kana jechuudha. Isaa kana buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Faayidaan isaa maali yoo jettan aappiilee jawala keenya keessa jiru hunda isaatiifuu faayidaa qaba jechuudha. Fakkeenya fi anamma aappiidhaan jawala keessaa kanamee hidhee isin agarsiisa amma galaarii kana hidheetiin jira. Fakkeenyaaf galaarii kana keessa yoon seena jedhe paaswoordii na gaafata jechuudha. Paaswoordii san itti naqeetiin yoo an banadhe malee abbaan fedhe jawala kiyya yoon irraa fuudhe seenee banuu hin danda'u. Kanaaf aappii kana gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkaataan itti fayyadama isaallee salphaadha. Waliin ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Facebook uma barbaadan hidhuu yoo barbaadan isuma keessa erga buufatan isa keessa seennee waliin ilaalame. Isa kana jechuudha aappichi. Fakkeenyaaf nama paaswoordii itti qollofadhee qaba. Anuma argaa jirtan kanaani hunda isaatu qulfii fuuldura aappii keessaniititti qulfii qaba jechuudha. Nama fakkeenyaaf galaarii kana qollofeetiin jira. Akkuma argaa jirtan qollofee jira jechuudha. Akkasuma waan barbaadan hunda WhatsAppis haala barbaadaniin hunda isaatu waan jawalarraa aappii jawalarraa qabdan hunda isaatu qollofuu dandeettanii YouTube's ta'ee Facebook's ta'ee uma barbaadan fakkeenyaaf meen amma Facebook kana qollofee isin agarsiisa. Irra gadi dhayaa gotakka akkuma argaa jirtan Facebook illee qollofamee jira jechuudha. Haala barbaadanii fakkeenyaaf YouTube illee qollofee isin agarsiisame irruma gadi dhayaa qollofamee jira jechuudha. Paaswoordii dura itti galfattanii waan takka waan inni nama dhibu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf jawala keessan akkuma argitan YouTube illee qollofee jira. Akkuma beekamu isaa kana gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Fakkeenyaaf jawala kiyya keessatti amma YouTubein qolfii jira, galaariin kunis qolfii jira, Facebookin illee amma qolfii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook ilaala yoon jedhe qolfii san banu malee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Namni biraa fakkeenyaaf yoon irraa fuudhe yoo qolfii sanaan itti himin waan san seenee ilaaluu hin danda'u. Kanaaf irraa fayyadamaa isiniin jedha. Galatoomaa asumaan YouTube koos. Akkuma beekamu aappichi aappii hedduu bareeda. Aappichi haala kana fakkaataa maaliif namni tokko jawala ofii hiriyaa kennuu malama namni sirraa fuudhee dawwalachuun malama akkasuma namni sirraa fuudhuu danda'a
waan ta'eef waan keessa icciitii qabdan haala kanaan qullufachuun isin barbaachisa. Appidee keessa YouTube keessan messenjera keessan fa'a baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf waan isin barbaadan hundisaatu asirratti isiniif baya. Buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade galatooma. Asuma waan ani isin dhaamadhu like, share, subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'an jajjabeessaa, koomentii naaf barreessaa. Galatoomaa isiniin jedha. Yoo irraa balleessuu danillee haala salphaan balleessuu dandeettanii mee fakkeenyaaf Facebook kana irraa kaasee isin agarsiisa. Haaluma kanaan irraa kaa'e jechuudha. Irra gadi marraa takka yoo tuuyitan waan isin barbaadan hundinuu YouTube illee haaluma kanaan irraa kaa'a. Dura jalqaba waan irratti paaswordiidhaan cuftaniif irraa cufuus dandeettanii, irraa balleessuu illee dandeettanii. Waan nama dhibuu miti. Buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade.